Ashamaa harki fuunee hordoftoota warqiitu biyya keessa fi biyya alaa kan jirtan maraaf nageenya araarri waaqayyoo iddoof lafa jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti. Galannii fi ulfinni waaqayyoo haa ta'u. Isinis nagaa fayyaa akka taataan abdii guutuu waaqayyoo irraa qabaa. Kan eegee tiksee sa'aatii kana nugee galanni ulfinni waaqayyoo haa ta'u. Egaa guyyaa irraa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon kee guyyaa irraa maalidha jechuun keessan hin oolu. Egaa viidiyootti osoo hin ceeniin duratti akkuma baratamee laayik sheer gochuun hin dagatinaan isiniin jechuun jaaladha. Yaada qabdan koomentii jalatti naaf barreessuu ni dandeessu. Egaa haga har'aatitti laayik sheer gochuun kan na jajjabeessitanii kan na cinaa dhaabbattan hedduu ulfaadhaan isiniin jechuun jaaladha. Ammas akka na cinaa dhaabbattan abdii guutuudhaan isin eeggadha isiniin jechuun jaaladha. Egaa viidiyoon koo guyyaa irraa maalidha jechuun keessan hin oolu. Egaa viidiyoon kiyya guyyaa irraa anuma ofii kiyyarraa dubbachuu barbaaden dhufe jechuudha. Gara keessatiinis namoonni hedduun yeroo baay'ee gaafii na gaafachaa turan yookiin immoo wanta gaafatamedha jechuudha. Haa ta'u malee yeroo dhabuu fi yookiin immoo haala viidiyoo itti hojjetu dhabuurraan kan ka'e callise jechuudha. Akkuma waliigalaasitti kan na gaafate namoota muraasas ta'u ani immoo namoota hundaafiyyuu akka gaafiitti hin taane yookiin deebii ta'uuf deebisuu dhufe jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni kan na gaafatanii warqii ati seenaa akkamii qabda? Dudduuba kee seenaa akkamtu dabarsaa turte jettanii warreen na gaafatanii jirtu jechuudha. Egaa anis waan beekuu fi waan dabarsee muddannoos illee wajjin wal qabatee isiniif ibsuu dhufe jechuudha. Egaa ani seenaan koo muddannoos qabaa, seenas qabaa. Haa ta'u malee seenaan kiyya baay'ee ulfaataa himachuuf illee xiqqoo ni ulfaataas baanii himachuun namatti ulfaatas nama gaddisiisas. Haa ta'u malee waan dabarsite tokko irraa nama tokkoof yoo ibsite namni sun waan tokko irraa barachuu danda'a waan ta'eef dirqama ibsuuniif hin jechuudha. Maaliif egaa nu hundi keenyayyuu jechuudha namni muddannoo yookiin immoo seenaa dhabee hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee akka iccititti qabannee warreen teenyu ni jirra jechuudha. Anis immoo seenaa kana baasee dubbachuuf kan na kaase yookiin immoo kan na dubbachuu na taasise egaa namoonni akka koo jiru laata yookiin immoo namoonni gana jiranii muddannoo yookiin seenaa isaanii san jecha waan hedduu kan taane jiru jechuudha. Balaa adda addaa irrarree kan of gaanni jiru jechuudha. Isaan kanaaf deebiin ta'a irraa ni baratu laata kan jedhu tokko qabadee dhufe jechuudha. Egaa haga dhumaatitti na hordofaadhaan isiniin jedha seenaa koo isinitti hima. Viidiyoo koo haga dhumaatitti daawwadhaan isiniin jedha. Waan irraa hubattanii fi waan irraa barattan koomentii jalatti naaf kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa seenaan koo inni jalqabaa yeroon biyya keessa jirutti intala umuriin 12 ta'eeti jechuudha. Kanan gara jireenyatti seenee yookiin abbaa warraa titti heerumee jiraachuu eegale jechuudha. Haa ta'u malee abbaa manaa koo kana wajjiniin jiraachuu osoon fedhan qabaatiin dirqama maatiitirraan kan ka'e jechuudha. Haa ta'u malee abbaan manaa kiyya kun nama akkamii akka ta'e isiniif himuu nan danda'a. Abbaan manaa kiyya nama maxaxxiidhaa dhuguu nama dhugaatiidhaan beekamudha jechuudha. Egaa anis wallaalummaa wajjiniin ijoollummaa wajjiniin abbaan manaa kiyya kun yeroo dhugu sanatti jalaas deemee yookiin immoo bakka karaan taanitti fudhachuu osoo hin ta'in har'a jijjiiramaa laata boru jijjiiramaa laata kan jedhu isa wajjiniin jiraachaa ture. Gaafa muufadhellee gara mana warra kootii deemu jaarsumaan araaramee gara mana isaatti deebi'ee gala jechuudha. Haa ta'u malee dhugaatii isaatirraan kan hafe yeroo dhugee galatti dhaanamaan ture jechuudha. Haa ta'u malee na dhaane jedhee guyyaa gaaf tokko osoon hin nuffin osoon hin jibbin abbaa manaa kiyya kan wajjiniin yeroo dheeraa naannoo waggaa 2 taa'e jechuudha. Waggaa 2 booda anis akka nama tokkotti ilmoo horadhe. Ilmoo kiyya ergan horadheen boodatti namni tattaaffatu namni hojjetu hin jiru. Inni kan hojjennu mana maxaxxisitti jechuudha kan inni baasu. Haa ta'u ilmoo keenya kana guddifachuu hin dandeenye baay'ee ulfaata jechuudha.
jireenya keessatti immoo keessumaayyuu ni beektu jireenya biyya keenya jechuudha. Jireenya ulfaataadha. Keessumaa jireenya baadiyyaa keessa akkamitti akka jiraatan hundi keenya ni beekna jechuudha. Hojjechuu baatte ta'e taanaan jiraachuu hin dandeessu. Ilmi namaa kamiyyuu yoo carraaquu baate carraaqqii hojii yoo qabaachuu baate hin guddatu jechuudha. Yoomiyyuu harka namaa eeggachuunsa hin hafu jechuudha. Akka osoo fayyaa qabnu osoo qaama guutuu qabnu harka namaa eegaa turre jechuudha. Anis sababa kanaatiif maaliif biyya Arabaatti dhufte jechuun keessan hin oolu sababa kanaatiin sababeeffatee gara biyya Arabaatti dhufe jechuudha. Maal sababni tokkoffaan jireenya koo jijjiirrachuuf, lammaffaa ilmoo koo isaan guddifachuuf, sadaffaa bakka mana jireenyaa tokko keessatti haala boqonnaa gaariidhaan jiraachuudhaaf jechuudha. Egaa haa ta'u gara biyya Arabaatti anis nan dhufe. Egaan gaafa biyya Arabaa dhufe abbaan manaa kee kun haa ta'u jireenya keenya jijjiirranne jedheeni anas dalagee waan hedduu godhee qarshii osoo irraa hin hafin jechuudha. Jireenya keenya bareeffachuuf jecha osumaan beekuu irratti ergaa ture jechuudha. Osoon irratti ergaa jiru tokkoffaa kanan irratti erguu ilmoo koosaniif jecha, lammaffaa jireenya keenya jijjiiramaatti galuu barbaade tanan jechuudha. Haa ta'u malee abbaan manaa keessumaayyuu jijjiiramuu hin dandeenye. Jireenya keenya nuuf fooyyessuu hin dandeenye. Anis humna koo kanaan biyya Arabaa keessatti dalagee argadhe qisaasayeetuma bade jechuudha. Waggaa 5 biyya Arabaa keessa kanan taa'ee hojjedhe omaayyuu wantin argadhe tokko hin jiru. Bu'aa tokkollee hin qabu, dadhabbii koo qofa jechuudha. Waggaa 5 dalagee gara biyyaa galee jechuudha. Biyya galee gaafan biyya galutti waan nan hojjedhu jedheen tokkollee wanti hojjetame tokko hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee anis bifa aariitii fi bifa gaddaatiin deebi'ee biyya Arabaatti dhufe. Egaa gaafan biyya Arabaatti dhufu biyya Arabaatti osoo hin dhufin dura abbaa manaa kootitti walii kitanan ilmoo koo bichaa fudhadhe. Maaliif ilmoon ala kooti waan ta'eef gatuu waan hin dandeenyeef ilmoo koo fuudhee gara mana warra kootii gashee ofii kiyyaa gara biyya Arabaatti as deebi'ee jechuudha. Haa ta'u malee galata Rabbii qaama guutuu fi fayyaa guutuu kootitti nan gammada. Hojjedhee dhabuun kootis na gammachiisa. Sababni isaatis haatee yookiin immoo kadhadhee miti kanan dhabee ofii kiyyaa hojjedheeti humna koo kanan dhabe jechuudha. Kanaaf wanti na gaddisiisu tokkollee hin jiru. Ammas taanaan ani naman boruuf yookiin kaayyoo koo qabaadhe taanaan hojjedhee kan duraanii san caala nama fiduudha kan jedhu tokko keessa koo jira jechuudha. Malee osoo akka namoota tokkooti keessi koo gaddaan guutameeti yookiin balaa addaatirraa yookiin balaa lubboof balleessuutirraan of ga'utu jira jechuudha. Namoonni hedduun yeroo biyya Arabaa deemanii qarshii isaanii dhabanii gaafa biyyatti deebi'anii gadda isaanii maaliidhaan dabarsu balaa adda addaatirra of buusu jechuudha yookiin lubbuu isaanii balleessuu yaadu jechuudha. Tasumallee akkas osoo hin yaadanii ani immooyyuu maal barbaada seetani tokkoffaa ilmoo kiyya sanaan ilaala. Maaliif akka kennaatitti kan naa kenname san isa san ilaalee isa san guddifachuun hawaa. Maaliif boroo guddatee haadha koo akkas goote abbaan koo akkas ta'e jechuusa hin oolu waan ta'eef ilmoo kiyya sanis gaddisiisuu hin barbaanne ofii kiyyaa keessi koo madaa qabus gadda qabus fuula koo ibsee fuula gammachuutiin fayyaa kootitti gammadee hojjedhee ilmoo kiyya sanis iddoo gaariidhaan ga'ee barsiifachuun barbaada. Inni lammaffaan jireenya koo jijjiiree kan kaleessaa san caalaa gammachuu fuula gammachuutiin ammas umuriin koo ganaadha waan ta'eef hojjedhee iddoo guddaa ga'uu barbaada jechuudha. Kanaaf obboloota koo ijoollee baay'een keessan jechuudha warreen waan akkanaa kana dabarsitan yookiin immoo waan akkasii isinirra ga'ee tasumallee jechuudha ofitti hin gaddina, ofitti gammada. Maaliif hojjettanii fiddanii dadhabdanii fiddanii malee osoo hattanii miti kan fiddan fayyummaa keessaniin hojjettanii fiddan. Ammas taanaan immoo fuuldura keessa fayyummaa qabaattan ta'e taanaan hojjettanii waan fidduu dandeessanidha jechuudha. Qarshiin nuun binne nutu qarshii bite malee jechuudha. Humna keenyan hojjannee finne malee ishiin hojjettee nuun finne jechuudha. Kanaaf maalitti gammaduu qabna nuti? Fayyaa keenya Waaqayyo fayyaa nuun kenne. Meeqaa keenyatu dhukkubsatee sireerra ciisee ta'u qaama guutuu qaamatti socho'uu dhabee ta'u akka keenyatti ba'ee hojjetee ta'u meeqatu dharraa jira, meeqatu barbaadaa jira, meeqatu hayii jechaa jira.
fayyummaadhaan iyyuu galata waaqayyoodhaaf galchuun waan xiqqaseeti fakkaatin. Kanaaf yeroo baay'ee kanan gammadee jiraadhu keessi koo gammachuu qabaate osoo hin ta'in seenaa hedduun qaba jechuudha. Haa ta'u malee yoomiyyuu keessa koo jiru dhiisee fuula ifaadhaan nama wajjin kolfee nama wajjin taphachuun koo waan fayyaa qabuuf jechuudha. Kanan isanii wal baree kanan isii wajjin kolfee taphadhu bar osoo fayyaa qabaachuu baadhee osoo biyya kootirraa bahuu baadhee osoo yeroo isa lubbuu koo balaarra hin ga'e isii wajjin inni waliin arguun ture. Kuniyyuu na gammachiisuu danda'a. Kuniyyuu kanatti gammaduun qaba. Kanaafuu obboloota koo jechuudha. Hedduun keessanii qarshiidhaaf jecha jechuudha balaa adda addaatirraa wal geessu jechuudha. Kanaaf qarshiidhaaf hin dhiphatinaa. Isuma dhugaan isiniin jedha. Hojjettanii argattu, hojjettee isiniif fidu jechuudha. Fayyaa keessa fayyaa guutuu qabdanitti gammadaa jiraadha. Kan hojjettan immooyyuu waaqayyoon keessanii yoo jedheetu eessayyuu hin deemu jechuudha. Tokkommoo abbaa manaa tinkiyyaan gargar ba'ee jettanii waan tokko isinitti hin dhaga'ame. Maaliif jennaan jechuudha hireen qooda rabbiiti. Kan waaqayyoon isin qoode wajjin hin jiraattu malee ofii keenya hirree ofii keenya qooddannee miti jechuudha. Kanaafi narraa maal hubattu maal narraa barattu kan jedhu tokkoof jechuudha. Har'a gaafii kanan isiniif fidee dhufe egaa har'aaf kanumaan isinitti hima waan biraa wanti hin jedhu tokko hin jiru. Egaa yaada yoo qabaattan koomentii jalatti naaf barreessan isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jedha. Like share gochuun dagatinaadha. Waan isinitti fakkaate koomentii jalatti naaf barreessaa isinii deebisuudhaaf anis eeyyamamtuudha isiniin jechuun jaaladha. Nagaadhaan turaadha. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabajaa. Oduu dheeressuun baay'ee faayidaa hin qabu. Kanumaan isin gaggeessuu barbaada. Nagaadhaan turaadha. Turtiin keessan na waliin viidiyoo koo wajjin viidiyoo daawwachuu hin dagatina. Viidiyoo haga dhumaatitti namni daawwate waa hedduu barata, waa hedduu irraa hubata jedhee abdii guutuu narraa qaba. Kanan isiniin jedha. Nagaan tura.